Kabajamtoota fi hordoftoota Assalaamu tiyya alaikum har'aa warahmatullahi jechuudha. wabarakatuhu. Har'a Nuun irraa xalabeen jiraame gaafa inni dhufullee walumaan laalla. Na waliin turan isiniin jedha. Wantiin xalabillee kanaan durallee xalabeen jira akkuma argaa jirtan. Ka gadii kun kanaan dura xalabee kun immoo ka haarawaa jechuudha. Ka haarawaa amma xalabee ifamoo karaa ammaa akkaawuntiidhaan seentanii order jettanii yoo tuqxan waan xalabdan kanaan dura xalabeen jira. Amma immoo har'a kana xalabee jechuudha. Akkuma argaa jirtan isteeppii amma kun reefu waan xalabeef isteeppii tokkorra jira. Isteeppii lamarra jira jechuudha. Gaafa isteeppii lamaan kanatti as dhufe wanni buleen kun isiniif bilbiluu jechuudha. Isiniif bilbilanii isin gaafatanii naannoo isin jirtan wantoota akkasiisanii jechuudha. Amma kun yookiin guyyaa 2 guyyaa 3 booda naaf bilbiluu danda'anii hin beekamu. Wanneen xalabillee kinoo asumarraa daawwachuu dandeettanii kabarii xalabee jira. Kun immoo ka bilbila duuban itti maxxansansanii. Kun immoo kan silkii irraa kaadhee yeroo qarratsaatii. Kun immoo akkasuma ifaadha. Kun immoo kireemii fuulatii. Kunis akkuma argaa jirtanii jechuudha. Ilmahuma wanni irra caalaa isin argisiisuu barbaade mee walumaan laallaa jechuudha. Bilbila kana xalabee jira. Bilbilichis isa kana jechuudha. Kanan xalabee A51 dha. A51 karariin isaa piinkidha. GB'n isaa 256. Raamiin isaa GB 8 jechuudha. GB'n isaa immoo 4. Leet kees vaayirus jedha jira. Kanan xalabee jechuudha. Mee gaafa inni dhufu yoo boonnellee walumaan boonna, laallallee walumaan laalla. Kamtuu meeshaa akka elektirooniksii akka meeshaa ciccimaa kana jechuun meeshaa maalleen isaa baay'ee xalabuuf suuqiin amanamaa ta'ee ka jedhu san addaan baafatuufi jechuudha. Mee jarran bira jiru kun kanarraa xalabii waan naan jedhanii fi nuun ekstiraa suuq fi baay'eetu jira jechuudha. Suuqiiwwanii mee kanneen kana xalabee baay'isooyi. Waan fudhatu moo ji'a asitti meeshaan ani xalabee jechuudha. Order kan xalabee 1,000 fi riyaala 1,224 garuu asitti shopping fee jedha birrii 72 koobiin firii koobiin koronaa ta'ee waan isaan hangalle asitti illee walitti dabalee jira. Diskaawuntii ta'an isaan beekuun 1,300 birrii 13 itti dabalee jechuudha. Amma dariibaa wantoota jedhamu faaksiidha moo taaksii waan akkasiisan amma suuqii maayyuu yoo dhayxanu meeshaa birrii 10 yoo bittan irratti birrii 5 dabalaa jiranii maaliif akka ta'e bichaan beeku. Mee kanaa walumaan laallaa jechuudha. Suuqiin biraa immoo jechuudha. Suuqiin ni jira. Suuqiin uffataa jechuudha. Fakkeenyaaf akka Shein ekstiraa kanarrallee waan barbaadan xalabatuu ni dandeessu. Akka suuqii ekstiraa kanaa jechuudha. Namoonni hin beekne jechuudha ijoolleen suuqiiwwan kanarrallee meeshaa akka elektirooniksii yoo barbaadan waanuma kamiyyuu jechuudha karaa iimeela keessaniitiin xalabachuu ni dandeettu. Akkasii jechuudha. Kinoo kan inni xalabee jechuudha. Ekstiraa kanarraa xalabeen ture garuu maal akka ta'e hin beeku. Sababni isaa waan hunda guuteen ture. Iimeelii kiyyaa hadaraashaa bootaa jiru. Iddoo jireenya kiyyaa guutee ture. Eegasii dhiifamaa sii fiduu hin dandeenyu jedhanii jiranii. Maaliif jennaan fagoo waan ta'eef faayidoonnoo sababa isaa naa hin galle. Haala kanaan kansil na godhanii jechuudha. Kama xalabee ture kansilii ta'ee jira. Karaa iimeela kiyyaatillee naa erganii jechuudha. Garuu namoonni warri riyaadiin keessa jiraattan ijoolleen kara riyaadiitti dhiyaattan warreen kara biyya keessanii galuu barbaadanii amma sababa qaban wantoonni adda addaa waan jiruuf baay'ee ulfaata waan ta'eef suuqii deemtanii bituun suuqiiwwan kanarraa gatiin isaallee madaalawaadha. Meeshaan isaallee baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni uffata fa'aa xalabatuu barbaadan Shein kanarrallee xalabatuu ni dandeettanii. Yeroo baay'ee irraa xalabee waan jiruuf suuqiin kunis kan qabatamaati jechuudha.
Namoonni immoo akkaataa itti xalabanne kan hin beekne na gaafadhaa. Walumaan laallaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Shein kanarrallee xalabeen jira. Kanaan durallee bilbila biraatiin imeela biraatiin jechuudha xalabeen jira. Amma immoo kuni naa dhufuu hedaa jechuudha. Karaa jira akkuma argaa jirtan kana xalabee already orderii ta'ee jira jechuudha. Guyyaa meeqan booda akka dhufu addaan hin beeku malee dhufee jira. Kunoo maqaa kiyya Warqisaa Leelaa Ahmad, lakkoofsa bilbilaa kiyya, iddoo jireenyaa kiyyaa jechuudha. Bootaan jiraadhu mana villaa bildiingii irra ta'e haala saniin ibsitanii himtu jechuudha. Haala kanaan xalabatuu hin dandeessanii waan barbaadan jechuudha. Shein irra baay'isuu Shein jechuudha waanuma asirratti argitan kanatu dhufaa jechuudha. Dhugaa gaafa inni dhufe walumaan bannee meeshaa kanallee kan amma xalabee eegaa jiru isin argisiisa. Waanuma argitantu isinii dhufaa jechuudha. Sirriitti meeshaawwan suuqiiwwan onlaayinii irraa xalaban keessa akka Shein dasna jedhe hin jiru jechuudha. Gatiin isallee homaa hagas hundaa miti. Wantoonni irraa xalabdullee waan baay'ee das nama jedhanii jechuudha. Kanaaf haaluma salphaa ta'een xalabatuu hin dandeessuun isiniin jedha. Kabajamtoota tiyya wanti gaafachuu barbaadan yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu. Dhugaa warreen karaa biyyaa ammaa galuudhaaf sababa rakkoo biyya keenya keessa jiru kanaaf jechuudha rakkisaatu jira. Guyyaa 24 Shein hin tura guyyaa 20 akkas 20 wayii tura. Haaluma isin magaalaa baadiyyaa jiraattan jechuudha. Karaa Riyaad Jiddaa akkasa jiraattan hanqisee guyyaa 15 illee dhufuu danda'a. Karaa Riyaad fi Jiddaan alammoo karaa baadiyyaa jiraattan bultii 22 23 akkasni dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaadan jechuun qamisii waan barbaadan womans jettanii yoo seentan bakka womansii kanarraa kinoo ni jira. Waan barbaadan jechuudha. Waanuma barbaadan jechuudha. Dubbisuullee yoo isin dhibe haala kanaan seentanii ilaaluu ni dandeettanii. Arabiin direes abaayaa jechuun uffata gabaabaa direes fuulii waan barbaadan jechuudha. Hijaaba barbaadan irraa ta'a. Waanuma barbaadan irraayyuu jechuudha seentanii filachuu ni dandeessanii. Yoo barbaadan kan daa'imaa jechuudha. Caammaa yoo barbaadan waanuma fedhii keessanii jechuudha. Wanni isin Shein irraa dhabdan hin jiru. Gatillee akkasuma jechuudha. Wantoota akka meekaappii waan salphaa jechuudha. Asirraa argatuu ni dandeettu. Obsaan eeggattanii biyyooti. Suuqiin Shein kun waan inni das nama jedhuun suuqonni tokko akka amma ekstiraa fa'aa karaa kaardiitiin karaa baankiitiin malee hin fidanii. Garuu suuqiiwwan akka Shein kunniin karaa kaashiidhaan jechuudha. Diriivariidhaaf yoo meeshaan isin bira gahe qofa kan kafaltanii jechuudha. Waan akka meekaappii kana keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Waan barbaadan jechuun waan fedhii keessanii jechuudha. Waan mana keessaa jechuudha. Waan akka shaanxaa, waan akka algaa libsii, waanuma barbaadan jechuudha. Yoo isinitti mul'ataa jiraate waanuma fedhii keessanii jechuudha. Waan barbaadan bitatuu ni dandeettanii. Ka algaa bichaa hojjettan haala kanaan soofanii waan fedhii keessanii jechuudha. Gatiin isaa xiqqoo haayidha. Garuu waan nan uffataa jechuudha. Uffanni isaa baay'ee tokko bareeda. Egaa kana laallee immoo amma karaa nuuniitti tarraa jechuudha. Nuuni keessa yoo seentan meeshaa elektirooniksii waan fedhii keessanii jechuudha. Waanuma isin barbaadan argatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni amma bilbila waan barbaadan jechuudha. Waan fedhii keessanii innillee akkasuma kontiiniyuu kana yoo tuuxan kinoo haala kanaan pornofishaal waanuma fedhii keessanii jechuudha. Waanuma fedhii keessanuu yoo soixan argatuu ni dandeessu jechuudha. Haaluma salphaatti meeshaa kushiinaa hoom kichin jettanii yoo seentan meeshaa kushiinaa keessaa jechuudha. Waanuma fedhii keessanii ni argattu haaluma salphaan. Karaa biyyaa galuudhaaf gara suuqii deemuudhaaf jettanii taaksiillee baastanii achirralleen immoo qaballeen wanti waan jiruuf sodaataa deemurra manuma keessan teettanii waan barbaadan mana madaamii keessa yoo jiraattan orderii godhattanii haala salphaan waan barbaadan xalabatuu ni dandeessu jechuudha.
Kinoo wannummaan dhabamee hin jiru jechuudha. Nuunii kanarraa nuuniin baay'ee dasu nama jedha. Kanaaf yoo ordarii gootanillee karaa feesbuuk irraatiin waan feesbuuk irratti gadhiifamu ordariin godhina waan pileestoor irraa daawunloodii gootan isiniif wayya waan ta'eef jechuudha. Wantoota akkanaa kana filadhaa yeroo kamiyyuu. Kinoo haala kanaan haaluma salphaan jechuudha. Waanuma barbaadan waan fedhii keessanii jechuudha. Uffata daa'imaa ta'a, paamparsiiwwan waanuma barbaadan jechuudha. Waan fedhii keessanii argatuu ni dandeessu jechuudha. Shaampoowwan daa'imaa, algaa wantummaan hafee hin jiru jechuudha. Saniin immoo sirriitti gizee diskaawuntii isaa ilaaltanii diskaawuntii isaatiin seenuu qabdu. Amma fakkeenyaaf nuuniin parsantii 70% irra jira jechuudha. Sirriitti bareeda jira jechuudha. Amma sa'aatii kana ordarii godhatuu ni dandeessu jechuudha. Keessattuu amma barrii akka arabdootaatti jechuudha. Ji'a tokkoon booda waggaan isaanii ni jijjiirama. Waan akka shittoo, hixaana wantoonni kanneen baay'ee gatiin isaa tokko bittan fakkeenyaaf tokko jala isiniif kennanii jechuudha. Taayimii kana fayyadamtanii ordarii godhatuu qabdanii jechuudha. Warri gara biyyaa galuuf murteessitanii taa'aa jirtan jechuudha. Waan akkanaa jechuudha. Namoonni isinitti tolee maal yeroo kanatti immoo gara biyyaa yoo galle maaltu nu barbaachisaa, maal bitannee gallu, maaltu irra nu fayyada, maaltu nuuf filatamaadha jettanii namoonni barbaadan yoo jiraattan immoo karaa komentii jalatti na gaafadhaa jechuudha. Baay'inaan baay'ee uummata uffata baay'iftanii hin bitinaa jechuudha. Maayinni uummanni gara biyyaa yoo deemtan karaa amma fattashaa jira kaargoo maallaqni waan dhabamee jiruuf mootummaan gizee kana isinitti fayyadamuuf waan yaaluuf kanaaf uffata hin baay'isinaa jechuudha. Meeshaalee akka elektirooniksii waan isin fayyadu meeshaalee akka juusaa meeshaalee akka dhiifama malee meeshaalee akka maashina jechuudha. Walumaa galatti waan elektirooniksii ta'e tokko sirriitti isin fayyada jechuudha. Waan asii galtanii biyyatti ittiin fayyadamtanii yookiin immoo irraa gabii argattanii jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa elektirooniksii tokko asii fuutanii yoo galtanii biyyatti akkasuma gurguratuu dandeettanii. Uffata garuu namni isinirraa bitu hin jiru jechuudha. Faashinni biyya kanaatii fi biyya keenyatu tokko miti waan ta'eef haala saniin sirriitti yaada keessan addaan baasatii beekaa jechuudha. Waan isin barbaachisu waan isin hin barbaachifne uffatuma bichaa harree galuun homaa bu'aa nuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf akkasitti addaan baafadha jechuudha. Waan na gaafatu barbaaddan yoo jiraate akkaataa ordarii itti godhatan yoo nutti himi yoo jettan